Yaada mootummaadhaa eenyu beekee ibsaa? Koriidarii jechuun maali ma'aanansaa? Makiinaan si dhufnaan karam sirraa mayisaa? Yooni sirraa mayisees mana nama ajjeesaa? Si ajjeesee dabru carraa furmanni isaa si ajjeesee dabru carraa furmanni isaa. Koriidarii jechuun waa'ee akkanaatti isaa mana karaa gubbaa kiyyaas taatu kaasaa makiinaan si dhufnaan amma sirraa mayisaa? Ati sirraa mayitee deemuu ni dandeessaa? Koriidarii jechuun waa'ee akkanaatti isaa. Koriidarii jechuun waa'ee akkanaatti isaa. Koriidarii jee fide abbaan hiyyeessaa kun wahii mootummaa aboo obboleessaa. Mootummaa harkattanii Itoophiyaa guutuun qabina jabeessaa. Mootummaa harkattanii Itoophiyaa guutuun qabina jabeessaa. Tokko du'uun qabu jee yaada baasaa baay'ata irra baasee barkaraa bal'isaa bal'inni karaadhaa du'aatii hir'isaa. Shufeerritii guutuu haara filachiisaa hojiin koriidarii nama gammachiisaa. Koriidarii jechuun lubbuu namaatti isaa kana yaadee fide bara abbaan hiyyeessaa. Kana yaadee fidee bara abbaan hiyyeessaa dhagayaa obboleessaa. Mee manneen diigamee forri aaraa jirtan tun wallaalummaadhaa bahaa tana keessaa gowwummaa Itoophiyaa addunyaa agarsiisaa tana nurraa dhiisaa. Mana karaa moggaa kararraa achisiisaa karaan haa bal'atu bal'inni karaadhaa qarooma agarsiisa. Karaan haa bal'atu bal'inni karaadhaa jireenya agarsiisaa. Waa'ee koriidariin si himaa dhageessaa maataroota hedduu jira isa keessa. Deemsa makiinaa laal saffisa isaa karaa adda baasee lubbuu namaati isaa. Ati sirraa mayitee deemuu ni dandeessaa fagoo deemaa dhuftus bargaaddisa teessaa hafuura baafachuu akkasitti dandeessaa hojiin koriidarii nama gammachiisa. Hafuura baafachuu akkasitti dandeessaa hojiin koriidarii nama gammachiisa. Wahiin gwaarra teessus laal bareedina isaa kana yaadee fidee bara abbaan hiyyeessaa. Koriidarii jechuun maali ma'aanansaa? Hojii baay'ee jira koriidarii keessaa hojii koriidarii hundinuu jabeessa. Hojii baay'ee jira koriidarii keessa hojii koriidarii hundinuu jabeessa. Koriidarii jechuun qarooma agarsiisa hojii koriidarii hundinuu jabeessa. Wahiin sitti himaa takka na dhageessaa. Mootummaan maanduraa maali kaayoon isaa? Hunda namaa beekaa hin himu maqaasaa. Oromoo fixuudhaa kaayoon ajandaasaa waliin yaamee gorsaa hanga firoottansaa. Mee Oromoo fixuuf mee pilaana baasaa jajjabaa isaanii galgala ajjeesaa ganama sabsabaa ja'a waliin baasaa ifama gaafachuun Oromoo araarsaa hanga si hijaansaa jeeti isaan gorsaa. Mee karaa biraatiin mee pilaana baasaa. Mee karaa cubbuudhaa mee karaa biraatiin mee pilaana baasaa uummata as yaamaa waliin qabaa gorsaa. Mee karaa cubbuudhaa dhugaatti fakkeessaa mana fagoo jirus kararratti asiisaa. Karaan yoo bal'ate maali bu'aan isaa? Ja'aadha dhugaatti fakkeessaa. Maatii ilmaan isaanii makiinaan ajjeesaa shufeerrotii akkasii yaamaadhaa badhaasaa jeeti isaan gorsaa dhaga'ee waan baasaa. Jeeti isaan gorsaa dhaga'ee waan baasaa. Amaaraa Oromoo sobaa waliin kaasaa. Amantii tuquudhaan dhugaatti fakkeessaa hedduu isaanii seenan xiyyitiin albaasaa. Oromoo uummata Oromoo akkasi qannasaa je'ee labsii baasaa kana hojiin isaa. Akkas je'ee labsii baasaa kana hojiin isaa. Gowwaan numa jiraa hunda namaa keessaa abbaa isaa.